Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota nagaan keenya kan kabajaaf jaalala bakka isin jirtanitti isin haa ga'u. Egaa jechuudha irra kan nuti waliin ilaallu akkaataa itti imo guruppii banattanudha jechuudha. Imo guruppii akkamitti akka banattanu jalqabaa hanga dhumaatti jechuudha. Kan waliin ilaallu ta'a. Imo lamatu jira jechuudha guruppiin. Tokko imo privacy kan jedhamu jechuudha. Privacy jechuun namoota jechuudha. Hiriyoota keessan qofa kan ta'an jechuudha. Nama 3 4 isa ta'u haga eeyyamamaa yookiin isin taatan qofeedhaan kan haasoftanudha jechuudha. Inni kaan immoo imo jechuudha chaanaala akka fakkeenyaaf amma chaanaala namoonni jechuudha ergaan achirratti ergamee taa'uu dhabus jechuudha. Namoonni keessatti dhufanii barnoota garaagaraa jechuudha kan akka qura'aanaa wantoota garaagaraa jechuudha. Marii walumaa galatti jechuudha hawaasaan taasifamu jechuudha achi keessatti isa san akkamitti akka banachuu dandeessan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo ilaaltan jechuudha hanga xumuraatti ilaaltanii irraa akka fayyadamaa taatanu isiniin gaafadha jechuudha. Maaliif jennaan namoota baay'eetu akkaataa guruppii imootti banatanu naaf himii jedhaa turtan waan ta'eef jechuudha. Akkasumas imoo keessatti wantoota baay'ee jechuudha settingilee afran tokko kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa isin maal gochuu qabdu viidiyoo kana jechuudha hanga dhumaatti ilaaltanii jechuu qofaadha jechuudha. YouTube kana daawwattanii achumaanis immoo YouTube kana subscribe bakka jedhu kana tuqxanii jechuudha. All notification irra kaa'attanii yeroo hundumaa akka ergaan gadhiifamu isin bira dhaqqabu jechuudha. Nama kamiin iyyuu dura akka itti fayyadamtan isin gaafachuun barbaada. Egaa jechuudha amma gara barnootaatti dabarfannaa kottaan waliin. Asitti jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota imo keenya keessa yeroo tokko gadi seenna jechuudha. Yeroo imo keenya keessa gadi seenne asitti jechuudha new group chat bakka jedhu kana tuqannaa jechuudha. Yeroo imo isa kamiin banachuudhaaf amma guruppii kamiin banachuudhaaf imo privacy isa kan ta'e jechuudha. Isa kan namoota yookiin nama 4 nama 10 namoota amma isin eeyyamamaa taatan qofee kan itti keessatti wal argitanudha jechuudha. Yeroo tokkoof gadi tuqna jechuudha amma kana banachuudhaaf erga kanatti yeroo tokko gadi tuqne jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota as keessatti jechuudha bakka sararaa kana jechuudha kunoo geengoo kana jechuudha bakka saanduqaa kana baay'eetu jira jechuudha. Namoota kana hundumaa wal harkiftanii itti dabaluu dandeessu jechuudha. Garuu har'a nuti namoota 2 3 tokko yookiin namoota barbaanne qofa jechuudha itti galchine akkamitti akka jedhamu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Yoo amma jechuudha namoota barbaadan qofee keessaa jechuudha nama as keessatti namni piraayiveetii kana keessatti namni seenuu danda'u nama isin eeyyamtanii nama yookiin immoo namni isin guruppii kana keessatti wal dabaltan qofeen wal fiduu dandeessanudha jechuudha as keessa. Kanaafuu jechuudha bakka saanduqaa kana keessatti nama barbaadan sanarratti akkanatti gadi tuqxanii jechuudha. Nama 4 isa ta'u 5 isa ta'u akkanatti yeroo itti gadi tuqattanii jettan jechuudha. Asitti raayitii itti gootu jechuudha. Yeroo asitti raayitii itti gootanii akkanatti jechuudha imoon kunii guruppiin kun akkanatti nuuf banamee jira jechuudha. Yeroo imoon kun akkanatti guruppiin nuuf banamee asiin viidiyoo dawwaluu akkasumas koolii audio dawwaltanii jechuudha waliin haasa'uu dandeessu. Kana fakkaataa jechuudha. Yoo keessaa immoo nama baasuu barbaadan akkanatti ol dhuftanii jechuudha. Bakka tuqaa kana jechuudha. Bakka kana tuqaa 3 qaba jechuudha iddoon kunii. Amma jechuudha walumaa galatti namoonni as keessatti an dabalee jechuudha an dabalatee nama 5 jechuudha. Jara kana keessaa nama tokko yoo balleessu jettanii tuqaa 3 kana jirtu jechuudha. Gara kanaanii yeroo tokkoof gadi tuqxanii remove bakka jedhu kana yeroo tuqxan jechuudha keessaa bahuu danda'u jechuudha. Amma jara kana hundumayyuu baasanii isinitti agarsiisa. Akkanatti jechuudha remove bakka jedhu kana hin tuqxu jechuudha. Ammas yeroo tokko tuqaa 3 kana tuqxanii remove bakka jedhu kana tuqxanii ammas remove kana tuqxu jechuudha. Akkanatti jechuudha keessaa yaaftanii fixxu jechuudha hunduma namaa yoo barbaadan. Egaa akkamitti immoo nama itti daballee nama guruppii aad akkamitti goonee keessatti baay'ifachuu dandeenya jettanii yeroo akkanatti guruppii imo hidhattan jechuudha. Aad bakka jedhu kanatu jira jechuudha bakka suuraa namaa qabu kuni isa kana yeroo tokko gadi tuqxanii jechuudha namoota biraa jechuudha itti dabaluu dandeessu jechuudha. Kan hin barbaanne keessaa baaftanii namoota immoo jechuudha bakkeedhaallee itti dabaluu dandeessu jechuudha. Akkanatti itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha.
Egaa jechuudha inni kaan immoo imoo chaanaalii jira jechuudha akkama fakkeenyaafi markasa kan keessatti barachuun danda'amu akkasumas kanneen jechuudha namoonni baay'een illee dhufanii jechuudha itti seenanii jechuudha isinii wajjin haasa'uu danda'an jechuudha. Isa kana banachuudhaaf akkam goona bakka piroofaayilii keenya yeroo tokkoof gadi tuqnaa jechuudha. Piroofaayilii keenya yeroo gadi tuqnee dhufne jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota as keessatti jechuudha filannoolee hedduutu jiru jechuudha. Egaa nuti as keessaa kamiin filannee seenuu qabna yoo jettanii bakka piroofaayilii keenya gadi tuqnaa jechuudha. Piroofaayilii keenya yeroo tuqne jechuudha yoo kana dura imoo akka banattanii yookiin immoo markasa tokkollee yookiin imoo girooppii paabliikii ta'e jechuudha kamni seentanii hin jirre ta'ee bakki kun keessa jechuudha duwwaa ta'ee isiniif ba'aa jechuudha. Wanti hundumtuu as keessa bakki kun jechuudha dhiifama. Bakkoonni kun jechuudha addaataniituma isiniif taa'u jechuudha. Maaltu jira voice club bakka jedhu kana qofee argitu jechuudha. Bakka kana qofeetu isiniif jira jechuudha bakka kana keessatti. Naannoo kanatti jechuudha. Bakka anamma markasa baay'ee join godhee jira waan ta'eefi kanaaf jechuudha sitti tarreetti nuuf galee jira jechuudha. Markasni isin join gootan immoo as keessatti isiniif ba'a jechuudha. Boodumaafuu yoo beekuu barbaaddanii. Egaa jechuudha imoo chaanaalii banachuudhaaf yookiin imoo jechuudha girooppii paabliikii ta'e banachuudhaaf maal gochuu qabna? Imoo voice club kan jedhu kuni bakka kanatti nuuf ba'a jechuudha. Yeroo tokko isuma gadi tuqna jechuudha. Yeroo nu akkanatti gadi tuqne kabajamtootaa fi hordoftoota maal ta'a? Akka kanatti jechuudha kanatu dhufee nuuf ba'a jechuudha. Akka kanatti dhufee piroofaayilii keenya kan qabu jala kanatti nuuf ba'a jechuudha. Egaa erga akka kanatti kun jala kanatti nuuf ba'ee maal goona? Deemnee jechuudha imoo paabliikii kana imoo girooppii paabliikii ta'e kana akkam goonee maqaa isaa akka sirreessinu qofaadha jechuudha kan nurraa eegamu akkasumas liinkii isaa sheer namatti gochuu akka namni argee dhufuuf jechuudha. Kana gochuudhaaf maal goonaa yeroo tokko jechuudha inni akka kanatti imoo club bakka jedhu asitti kan nu ba'u duraan yeroo nuti yeroo tokko gadi tuqne jechuudha. Yeroo kun akkanatti jechuudha maqaa keessan sanaan dhufee asitti wanta akka kanaa ba'e kana gadi tuqxu jechuudha. Garechuma gadi tuqxu yeroo tokkoo fi sana booddee jechuudha maqaa sirreeffachuudhaaf maal gootu maqaa barbaadan irra kaa'uudhaaf maal gootu asitti jechuudha bakka mallattoo qalamaa kanatu jira jechuudha. Asitti yeroo tokko mallattoo qalamaa kana gadi tuqxu jechuudha. Asitti jechuudha maal gootu yoo markasa ta'e jechuudha markasa yoo ta'e yookiin mana barnootaa wantoota garaagaraa jechuudha yoo ta'e maal gootu maqaa barbaadan sana jechuudha itti barreessitu jechuudha. Maqaa garee keessanii sana itti barreessitu jechuudha. Amma jechuudhaan fakkeenyaa fi barnoota appilikeeshinii jedheen barreessa jechuudha. Appil jedhee manni isa jechuudha. Okay, sana booda maal goona raayitii kana tuqna jechuudha yeroo tokkoof. Akkuma argitan maqaan jijjiirame jechuudha. Gaaratti barnoota appil bakka jedhu kanatti ammas waan isa jedhu sana immoo maal jennee akkamitti jijjiiruu akka dandeenyu ilaaluu qabdu jechuudha. Isas dirqama inni immoo jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa maal goona jechuudha asitti maqaa roomii jijjiiruudhaaf maal goona maqaa roomii keenyaa jijjiiruudhaaf jechuudha. Ammas bakka piroofaayilii kana jechuudha yeroo tokkoof gadi tuqna jechuudha. Asitti yeroo tokko gadi tuqna mallattoo piroofaayilii keenya isa jalaa kanatu hin taane jechuudha. Isa irraa kana gadi tuqna jechuudha. Maal gochuufi roomii keenya maqaa isaa jijjiiruuf jechuudha. Yeroo tokkoof asitti gadi tuqannaa ammas jechuudha jala kanatti wantoota baay'eetu nuuf ba'anii jiru jechuudha. Akkuma argitanii wantoota garaagaraa qaba jechuudha. Garuu nuti as keessa jechuudha mallattoo seetingii kana dhufnee jechuudha. As yeroo tokkoof gadi tuqna jechuudha. Ammas kanatti taane jechuudha mallattoo maal fayyadamna roomii keenya maqaa isaa jijjiiruudhaaf jechuudha. Yeroo tokkoo fi roomneem bakka jiru kana gadi tuqna jechuudha. Ergasii jechuudha roomii keenya maqaa isaa jijjiiruudhaaf asitti jechuudha waan bakka jedhu kanatti kana dura waan jedheen jechuudha fakkeenyaaf irra kaa'een ture jechuudha. Garuu jechuudha amma maal goona waan biraatti barreessina jechuudha. Qophii barnoota himoo
akkanatti jechuudha wantoota jechuudha isinis maqaa markaza keessanis ta'uu danda'a wama ta'e jechuudha waan dandeessanu waan gabaabaa jechuudha qubee muraasa ta'an jechuudha qubee hanga 40tti eeyyama manatti fakkaata qubee hanga 40tti jechuudha akkuma argaa jirtan jala kanatti isa kana jechuudha itti barreeffattanii asitti raayitii godhattanii jechuudha mallattoo raayitii kana yeroo tuqxan amma jechuudha walumaan deebinee jechuudha kan ilaallu ta'a jechuudha meemee imoo keenya guruupii nuti bananne kana fakkaata jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya egaa jechuudha seetingiileen muraasni kan nu hafan jiru jechuudha kanasumatti xumurree jirra isa immoo jechuudha kan waliin ilaallu ta'a jechuudha gaafii namni koomentii jalatti na gaafate waan ta'eefi viidiyoon kun jechuudha asitti dhaabateera kabajamtoota hordoftoota viidiyoon waan dheerateefi yeroo biraatti walitti deebina nagaan tura.